Dolli qindaa'aan mootummoota naannolee Oromiyaaf Amaaraatiin Oromiyaa irratti ifatti erga labsamee torban gaheetii jira. Mootummaan federaalaas raayyaa ittisa biyyaa qabu keessaa walakkaa kan ta'u lixa Oromiyaatti akka bobbaase ibsameetii jira. Dolli qindaa'aan kun poolisii humna addaa milishoota naannoo Amaaraaf akkasumas garee shororkeessaa faannoo kan hirmaachiseedha jedhu jiraattonni. Wallagga bahaa kallattii Goojjam irraa riqicha buree irraan Oromiyaatti ce'uun konkolaataa hedduutiin humnoonni naannoo Amaaraa gara Oromiyaa seenaa akka jiran jiraattonni himaniitii jiru. Humnoonni mootummaan bobbaasee duula qindaa'aa geggeessaa jiran kun bulchitoota gandaa caasaa mootummaa ta'an akkasumas namoota bebbeekamoo illee ajjeesaa jiru jedhame. Wallagga lixaa aanaalee kaabbaa bakka addaa Sabarroo jedhamuu fi gandoota baadiyyaa aanaalee Jiituum, Laaloo Asabii, Gaawoo Qebbee fi Ayiraa akkasumas magaalota aanaalee sochii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran kanneen Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti argamanitti humnoonni mootummaan bobbaase kunneen badii guddaa qaqqabsiisaa jiraachuun jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Uffata poolisii humna addaa Oromiyaa kanneen uffatanis ta'e uffata federaalaa kan uffatan afaan Oromoo akka hin dubbanneef jibbiinsa eenyummaa hamaatiin namoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiraachuu isaanii jiraattonni himaniitii jiru. Jiraattonni dubbifne sagalee keenya miidiyaa irratti hin dhageessisinaan haalli keessa jiru lubbuuf sodaachisaadha jechuun OMN itti himaniitii jiru. Poolisii Oromiyaa fi dabballoota akkasumas hojjettoota mootummaa ajjechaa sababaa malee uummata nagaa irratti raawwatamu kana morman irrattis caasaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun ajjechaan irratti raawwatamaa jira jedhu jiraattonni. Maddi keenya caasaa mootummaa ta'ee nageenya dhuunfaa isaaf jecha sagaleen isaa akka hin fayyadamne nu gaafate tokko akka himutti godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Caanqaa jedhamutti poolisoota Oromiyaa ajjechaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kana mormuuf yaalan irratti ajjechaan raawwatamuu hime. Godina Wallagga lixaa aanaalee kaabbaan bakka addaa Samarroo jedhamutti bifuma wal fakkaatuun humnoonni mootummaan garasitti bobbaase namoota nagaa irratti ajjechaa raawwachaa jiraachuu kan himan maddeen keenya halkan aanaa Ayiraa fi Yubdoo jedhamattis hojjettoonnii fi milishoonni mootummaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhamuun ajjeefamuu isaanii OMN itti himeetii jira. Dolli qindaa'aan waliin ta'iinsa humnoota Amaaraaf Oromiyaatiin taasifamaa jiru kun qumaara siyaasaa lubbuu ummataatiin taphachuu ta'ee jira jedhu jiraattonni. Humnoonni shororkeessitoota Amaaraa durumaanuun karaa ittiin uummata Oromoo duguugan barbaadan kunneen carraa argametti fayyadamuun hawaasa nagaa dararaa jiraachuu isaanii yaaddoo itti ta'uu dubbatu jiraattonni. Aduun osoo hin lixin sa'a 11tti gara mana keenyaatti galla kan jedhan jiraattonni godina Wallagga lixaa poolisoonni duraan buufatanii turan buqqaafamuun humnoonni poolisii Amaaraa aanota adda addaa qubachaa jiru jedhu. Waggoota lamaas humnoonni shororkeessitoota faannoo kan poolisii humna addaa Amaaraatiin deeggaraman godina Wallagga Baaforroo Guduruu irraan aanaalee naannoo Amaaraa daangessan irratti haleellaa raawwataniin lubbuun jiraattota hedduu dabarsuun abbootii warraa 100,000 lakkaa'aman qeef qabeenya isaanii irraa buqqaasuun ni yaadatama. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniin murna bilxiginnaan yakkamuun erga to'annoo seeraa jala oolanii booda namoonni 3 mana hidhaatii baafamanii akka ajjeefamanidha maddeen kan himan. Hidhamtoonni kunneen waajjira tikaa magaalaa Naqamtee keessaa baafamanii ajjeefamuun reeffi isaanii dirree irratti gatamee argamee jedhu maddeen odeessa kana nuuf qoodan. Ajjechaa suukanneessaan kun kan raawwate waxabajjii 13 bara 2014 yoo ta'u halkan mana hidhaa baasuun ajjeesanii jedhu maddeen. Erga mana hidhaatii baafamanii booda ganda Gullisoo iddoo addaa Kireesharii jedhamutti geessuun rasaasan galaafatan jedhu namoonni odeessa kana OMN filatan. Turtii 7 keessatti namoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuun iddoo Kireesharii jedhamu kanatti gataman lakkoofsan 11 akka ta'an maddeen dabaluun addeessanii jiru. Reeffi namoota ajjeefamanii hurufa keessaa uummataan yoo kaafamu namoota ajjeefaman gidduudhaa tokko Maamush Iliyaas nama jedhamu ta'uu mirkanaa'eera jedhu jiraattonni. Hidhamtoota ajjeefaman keessaa tokko magaalaa Sireerraa fuudhanii fiduun akka ajjeesanis ibsanii jiru. Haa ta'u malee maqaan isaa adda hin baane. Namoota gara jabummaan ajjeefamanii bineensan nyaatamuu irraa hafuun reeffi isaanii dirree irraa kaafaman keessaa Maamush Iliyaas abbaa ilma tokkooti. Maamush kan hidhame gaafa waxabajjii 2 bara 2014tti ta'uu eeranii buufata konkolaataa fuulduratti bajaajii keessatti nama nagayaan karaa isaa deemaa jiru qabatanii reebaa hidhaatti galchan jedhu maddeen gaafsana qabamuu isaa ijaan argan. Gaafuma mana hidhaa isa geessan sanam manni isaa sakatta'amee harka isaa irrattis osoo homtuu hin argamin dararaan hamaan eegarratti raawwatamee boodam haadha mana isaa hidhanii isa ammoo akkuma reeffi isaa mul'atu kanam baasanii ajjeesanii gatan jedhu maddeen. Hidhamtoota to'annoo seeraa jala jiran murtoo seeraa tokko malee mana hidhaatii baasanii ajjeesuun sadarkaa idil addunyaatti yakka guddaadha kan jedhan hayyoonni seeraa. Gochaan akkasii kun dhaabbilee mirga namoomaaf falmaniif saaxilamuu akka qabu cimsanii dubbachaa jiru.
Gaazexeessaan gaanfa Afrikaa kibbaatti dhimma walitti bu'iinsa irratti barreessuun beekamu Maartin Pilaawot ajjeechaawwan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran hordofuun xiinxala tibbana barreesseen humnoonni mootummaa odeeffannoo sobaa haala gaariin diriirfame hordofuun duula gurguddaa lama uummata nagaa irratti raawwataa jiru jedhe. Duulli jalqabaa waraanni mootummaa qubsuma waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf Oromiyaa dhihaatti qabeenya uummataa gubuu fi ajjeechaa jumlaa raawwatuu yommuu ta'u kan itti aanu yakkoota raawwataman kanaaf waraana bilisummaa Oromoo komatuudha jedhe. Tooftaan Oromiyaa keessatti ajjeechaawwan garaagaraa raawwatuu fi wabotti quba qabu kun ajjeechaa humnoota mootummaatiin naannoo Gaambeellaa keessatti Oromoota qulqulluu irratti raawwatee fi godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti Oromoota irratti raawwate irraa xiyyeeffannoo hawaasa idil addunyaa naannessuuf jechuun ibse. Miidiyaaleen mootummaa fi finxaaliyyiin naannoo Amaaraa ajjeechaa karaa waraana bilisummaa Oromootti quba qabuun komataa jiru. Ajjeechaa Wallagga Lixaa Gimbii Ganda Tooletti raawwate kanaaf humnoota mootummaa qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromoo of fakkeessaniin raawwatamu barruun gaazexeessaa Maartin Pilaawotiin barreeffame hima. Gaazexeessaan Maartin Pilaawot barruu isaa kanaan mootummaan waraana bilisummaa Oromoof dargaggoota Oromoo cabsuuf akka karoorfate ifatti dubbataa ture jedhe. Dargaggeessi mootummaan amma cabsuuf karoorfate dargaggeessa qabsoo inni taasise ministeerri muummee Abiyyi Ahmad aangotti dhufeedha jedhe. Ajjeechaa Toolee waxabajjii 18 bara 2022 raawwatame kaayyoon isaa guddaan odeeffannoo sobaatiin waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuu akkasumas Oromoo fi hawaasa biroo gidduutti wal dhabdee facaasuuf Oromiyaa irratti waraana labsuuf sababa barbaaduudha jedha barruun gaazexeessaa Maartin Pilaawot. Ajjeechaa Wallagga Lixaa Gullisotti 3 bara 2022 raawwatames humnoonni mootummaa akka raawwatan kan eeru barruun gaazexeessaa Maartin Pilaawot yeroo sanis waraanni bilisummaa Oromoo qaamni walabaa qorannoo akka taasisu waamicha dhiyeessaa turuu yaadachiisa. Siyaasaaf jecha hawaasa nagaa ajjeesanii qaama biraatti quba qabuun tooftaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad ta'aa dhufeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaawwan raawwataman hundam qaamni walabaa kanneen akka komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii seenee haa qoratu jechuun yaamicha taasisus mootummaan gama isaatiin yaamicha kana hin hawwaanne. Gama biraan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu Itoophiyaa keessatti wal waraansa deemaa jiru hunda xumura itti godhuudhaaf biyyattiin marii akka filattu gaafachuu itti fufna jedhe. Imbaasichi ibsa Tiwiitara irratti baaseen ajjeechaawwan kutaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwataman lammiileen Itoophiyaa akka balaaleffataniifis gaafateetii jira. Kana malees sarbamiinsa mirgoota namoomaa qaqqabaniifis itti gaafatamni guutuun akka jiraatuuf Itoophiyaan akka hojjettuuf yaamicha dhiyeesseetii jira. Qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuun rakkoo isaanii mariin akka furataniif waamicha hawaasa idil addunyaatiin taasifamaa jiru itti fufus mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin mariin taa'uu hin jiru jechuun waraana filateetii jira. Baalee Bahaa aanaalee kanneen akka Sawweenaa, Gurraa Dhaamolee, Raayituu, Daawwee Sarar, Daawwee Qaajjanii fi kanneen biroo keessatti beelli kun hammaatee jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffatee jira. Hongeen uumame dheerachuu fi uummanni beela'e gargaarsa dhabuu irraa kan ka'e lubbuu namaa fi beeyladoota gaaga'amaa jiraachuun himameeti jira. Aanaa Sawweenaatti namoonni beela kana dandamachuu dadhaban ilmaan isaanii wajjin aanicha gadi dhiisanii gara magaalaatti baqachaa akka jiran viidiyoon waraabame fuula miidiyaa hawaasaa irra faca'e ni mul'isa. Jiraataan aanaa Sawweenaa abbaa ilmaan 11 ta'e kan viidiyoon isaa marsaalee hawaasaa irra naanna'u tokko loowwan koo guutuun na jalaa dhumee lubbuu ilmaan kiyyaa baraaruuf gara magaalaa dhufee jira. Yeroo ammaa ilmaan isaa daandii irra jiraachuus dubbata. Beelan qabeenya qabaa qabu muraasa kanneen kaan ammootiin oolan warra balleesse sanirraa biyyoo keessa deemnee ganatti kadhannee akkuma ji'a kanarraa kaanitti dabarru ambaree jama deemnee kan loon keessa illee dhumee jechuudha. Wanti takka dura hin jiru. Qabeen tokkollee ilmaan kana malee qabu. Ijoollee meeqa qabdan? Ijoollee nama 11 qabu. Gandi keessanis aanaa Sawweenaa ganda qabu. Aanaa Sawweenaa Maayibaashaadhaa ganda Doolchaadha. Balaa beelaa isaan hubaa jirtu tanaaf hanga ammaatti gargaarsa dhabuu kan himu namni kun mootummaa fi uummata bal'aa irraa gargaarsa barbaannaa jira. Nu gargaarsa nu gargaara haga tokko abbaan akkan duune maquu jiraan nu gargaara. Namni beelaa jira jechuudha. Beela du'aatti jira du'e maal balaan du'aatti jira. Uummanni balaa beelaa hammaataa kanaaf saaxilamee ilmaan isaa du'arraa baraaruuf jecha hamma bineensa bosonaa ajjeesanii ilmaan isaanii nyaachisuutti gahuu maddeen himani. Haala amma jiruun yoo itti fufe lubbuun namoota baay'ee dabruu akka malu kan himan maddeen gargaarsi hatattamaa ummatichaaf taasifamuu fi akka qabu dhaamaa jiru.